Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii chaanaala kiyyaa. Bakka jirtanitti nageenyi fi fayyaan isin bira haa jiraatu isiniif haa baay'atu jecha qophii kiyya har'aa eegala. Keessattuu piroogiraama har'aatiin dubartoonni hedduu irraa fayyadaman jedhee yaada. Dhiira yeroodhaaf si barbaade yookaan ammoo gara fuulduraaf kan siif hin taane akkasumas yeroo dabarfachuudhaaf kan sitti dhiyaate mallattoolee inni agarsiisu maal akka ta'an laalla. Dubartoonni piliis dhiirota kanneen irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Booda fayyaa keessan sammuu keessan jeeqamurra jalqaba of eeggachuu qabdu. Dhiirri umriin isaa deemee hin deemne fuudhuun isaa waan hin oolle jechuun umriin isaa deemus fuudhuu ni danda'a. Garuu umriin shamarranii yeroodhaan yoo ittiin fayyadamin riiskii guddaa qaba. Umriin deemnaan rakkoo garaagaraatu dhufa. Dhiirri rakkoo tokkollee hin qabu. Kanaaf dhiirota yeroodhaaf shamarree barbaadan irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Rakkoo jiruu keessanitti uumamu gatii baay'ee isin kafalchisa. Kanaaf piroogiraama har'aatiin dhiirri yeroodhaaf yookaan just wal qunnamtii saalaatiif qofa si barbaadu mallattoolee inni mul'isu maal akka ta'an laalla. Irraa fayyadamtan irraayis baratan jedhee yaada. Egaa gara piroogiraamaatti ce'uun dura namoonni haarawaa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuunii fi mallattoo bilbilaa tuquun maatii taha. Keessattuu namoonni bultii ijaarratan akkasumas warroonni jaalallee qabdan gara fuulduraas jaalala keessa seenuudhaaf yaadaa jirtaniif gaafiiwwan jaalalaa fi wal qunnamtii saalaa wajjin wal qabatan chaanala kanarraa ni argattu. Gara qophii har'aatti dabra. Jalqabarra dhiirri tokko mallattoolee si agarsiisuu danda'u maali? Badee deebi'ee dhufuudha. Deemee yoo jettu ni dhufa, dhufee yoo jettu ni deema. Mallattoolee abstract kan sitti agarsiisu yoo ta'e yookaan hin hafu yookaan gutumaan gututti si wajji hin ta'u dhiira hin qabamne jechuudha. Mallattoolee akkanaa yeroo baay'ee sitti agarsiise taanaan piliis obboleettiitii of eeggachuu qabda. Dhiira akkanaa jechuun marii makiinaa hin qabnedha gutumaan gututti. Yoo si yaadatu qofaa miti kan si bira dhufuu qabu. Jaalala dhugaa keessatti yeroo hundaa wal yaadatuun jira waan ta'eef darbee si yaadataa dhufa taanaan waan biraa yaadee dhufa jechuudha. Kanaaf mallattooleen kunniin kan isa jalqabaa ta'uu danda'a. Egaa murteeffachuun sirra jiraata. Of kabachiistee eenyummaa kee agarsiisuu danda'uudha qabda jechuudha. Lammaffaarra immoo kan kaasnu waa'ee gara fuulduraa yoo gaafattu yookaan gara fuulduraa maal yaadda ana wajjin jettee yoo gaafattu gara fuulduraa rabbitu beekaa har'a buluu kennaa hin beeknu deebii jedhu siif kenna. Wanti akkanaa hin dalagu si wajji karoora qabaatuun dirqama. Nama gara fuulduraaf si barbaadu yookaan nama dhugaan si jaalatu yoo ta'e must si wajji karoora qabaatuun dirqama. Egaa gonkumaa waa'ee gara fuulduraa akka itti kaastu hin barbaadu. Kanaaf si wajji gara fuulduraa waan tokko hin yaadu jechuudha. Kana waan ta'eef dhiirri kun si fayyada jedhee hin yaadu. Waa'ee gara fuulduraa nuti murteessuu hin dandeenyu. Yoo isin jedhu yeroo sirra dabarfachuu barbaada jechuudha. Mallattoolee kana jaalallee kee irratti arginaan piliis of eeggachuu qabda. Ammas sirriitti isa qorachuu qabda duuba isaa. Jaalalleen kee dhugaan si jaalata taanaan waa'ee gara fuulduraa karoora baasuudhaaf haasa'uudhaaf wanti isa dhorku gonkumaa hin jiru. Maaliif si wajji ta'uu barbaada waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhiira karoora si wajji hin qabaanne waa'ee gara fuulduraa hin haasa'in piliis sirriitti itti yaaduu qabda. Egaa saayidii biraatiin inni sitti himaa jira jechuudha. Akka yeroodhaaf malee gara fuulduraaf si hin barbaanne sitti himuu jira jechuudha. Atis siif galee waan kanatti sirriitti itti yaaduun dirqama keeti. Sadaffarra kan laallu si wajji haasa'uudhaaf yookaan yeroo baay'ee si wajji wal arguuf yeroo si kennuudhaaf waa'ee jaalala keessanii haasa'uudhaaf wajji gara alaa baatanii wakii si wajji godhuudhaaf nyaata yeroo baay'ee si wajji nyaachuudhaaf biizii taanaan rakkoo guddatu jira. Yeroo yoo siif hin kennine waan hedduu yoo gaafattu biiziidha. Inni yoom itti tola yeroo wal qunnamtii saalaa qofa jechuudha.
Jaalalli akkanaa qabda taanaan riskii keessa jirta. Si jaaladhaa, siif kabajaa, siif du'aa, maal kana siin jedha. Ati anaaf waa hunda waa'ee dhiirri tokko jaalalli isaatiin jedhu waan hunda siif jedha. Garuu piraaktiisiidhaan hin jiru. Saniin ala bilbilaan ta'ee qaamaan haasa'uudhaaf yeroo baay'ee biisidha. Dhiira akkanaarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Duuba isaas sirriitti qorachuun dirqama. Egaa jaalala keessatti haasa'uun barbaachisaadha. Yeroo sirriitti walii kennuun amanamummaan jiraachuun qaba. Walii yaaduun, walii cinqamuun rakkoo tokko irratti uumame walii rakkachuun jira waan ta'eef. Kanaaf dhiira akkanaa yeroo wal quunnamtii saalaa hedduutti tola. San booda guutumaan guututti inni hin jiru yookaan ni dhabama. Of eeggannoon barbaachisaadha. Guutumaan guututti siif hin ta'u jechuudha. Kan biraa yeroo haasawaitan waa'ee wal quunnamtii saalaa qofa kan haasa'u. Qaamaan yoo ala agartan waa'ee wal quunnamtii qofa kan haasa'u taanaan akkasumas egaa qaamaan kan wal agartan yeroo dheeraa booda yoo ta'e egaa kunis rakkoo guddaatu jira jechuudha. Dhuma irra kan laallu jaalala fagoodha. Jaalala fagoo jechuun biyyuma tokko keessa jiraachaa garuu darbee kan wal agartan shamarroonni jaalala akkanaa sirriitti qorachuu qabdu yookaan immoo dubartiin jaalala akkanaa keessa jirtu sirriitti qorachuu qabda. Ammas irra dabalataan jaalallee keessaniin gargar jirta taanaan biyya garaagaraa jechuudha. Jaalala fagoo kan reef kaasee kan biyya tokkoo osoo hin taane kan biyya garaagaraa jirtan taanaan hamma danda'ameen gara bakka tokkotti jiraachuudhaaf yaaluun bareedaadha. Keessattuu shamarroonni sirriitti yaaluun dirqama ta'uu qaba. Maaliif yeroo baay'ee dhiirri fageenya kana fayyadamuudhaan rakkoo garaagaraa uumuu waan danda'uuf jechuudha. Dhiira hundaa osoo hin taane dhiironni gariin akkuma beekamu kophaa isaanii taanaan akkuma dubartootaa obsanii taa'anii eeggachuun diqqoo isaanitti ulfaata. Kanaaf rakkoo garaagaraa uumuu waan danda'aniif jaalala fagoo keessa shamarroonni jirtan jaalalli keessan akka bakka tokkotti walitti dhuftaniif hatattamaan yaaltanii walitti dhufuun dirqama ta'uu qaba. Gara dhumatti immoo dhiira yeroo baay'ee kijiba baay'isu yookaan kijiba irratti agartu akkasumas dubartii biraa wajji yeroo haasa'u kan agartan taanaan yeroo kennuuniin hin barbaachisu. Sirreessuudhaaf yaalitii san booda kan hin jijjiiramne taanaan murteessuu danda'u qabda. Egaa keessattuu shamarran piroogiraama kanaatiin hedduu takka itti fayyadamtan jedhee yaada. Dhiira fedhii isaa qofa guuttachuudhaaf sitti dhiyaate mallattoolee maal akka tahan gara 5 kan tahan laallee jirra. Egaa mallattoolee kanneen jaalallee keessan irratti arginaan murtee keessan hatattamaan murteeffachuun isinirra jiraata. Yeroo keessan gubuu hin qabdanii. Kanaaf dhiirota kanneen irraa of eeggachuun isin fayyada malee isin hin miidhu. Egaa qophii kanaan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Yoo isinitti tole namoonni biroos akka irraa fayyadaman sheer gochuu hin dagatina. Laayikis gochuus hin dagatina. Qophii barsiisoo birootiin ammas walitti deebina. Nagaatti.